السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم توتا في جالتم توتا كينيا بقى أنا قاعد نويت أنا سنجيتا أنا ربنا جرا الرجاء أنا في أموينان اللي جامع كيسان ربنا جرا أكو ما قرت جامع كيسان ربنا إسنجا نسمتهم كيسان نسمتن جيتين أبدي كمان جامع كيا أنا رامو أسو قرت جيتشودا كوميتك خاصة أسون تين أسون يادان اللي جيتشودا kan gartee warreen ajalatti illee norrasaa jirtan illee yookaan ni jettan jechuun abdiiga. Kanarraa immoo asumaanuu waan qabannee isin dhumatti hanga waliin hanga gartee waan qabannee dhumne nu faana turan isin ija Oromootiya. Asumaanuu gaa yoonii fi gartee waan takka gartee gartee wanni dhufe takka gaa hin oolamtu asirraamee hanga dhuma fiiduu keenyatti nu faana turan isin ija asumaanuu uummaynaan ittiin isin dabarsa. Orantana maal chaanaala khilleetu birratti argamnaa anaa fi khilleetu billeen inshallah waan beeku waan argamne kudhamee khilleetu irratti argamnaan akka nama alaa dhufeeti. ayyee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya baga nagaan nu hidhanii isin jaa akkasii arrantanaa naa fi abbaan aynaan illeen asuma biratti chaanaala isaarratti argamu isin jaa akkasii mee waan anqaa fiiduu maali gaa dubbii alanfatan waan takka waan dhugaa jiru takka dubbatteetuma qaanfatu maali duraanuu qaanfanne har'a maali akkasii qaanfachiisu duraanuu ol baateeti akkasii loluu turte akkuma gartee duraan loltu sun hin loluudha malee maaltu jechuudha dubbii gartee alanfachiisu. Maaltu sirrii jira? Maaltu sirrii jira? Amma na dhageessa. Maali inni sirrii jira? Tuqamu. Kamu kau itu dia sila. Watak kamu wan berapa berbeda. Amma ati. Wanni gerti amma dura. Coba. So gerti jati san duran gerti dosi te na fenim ne. Amma mbak kuno. Aku mah gerti video la gerti nanti. Duga ada yang gerti le nama mani ane le. Unde sana bulan lagi saya. Wah bulan tasanya nanggal cuci di seberadi. Ada kesa? Di seberadi me. Talafu danu. Ada sirrii jira. Kani siapa pun dah ya. Kasi. Bisani tu dubbil fute. Tuh narabas kawanin nanti betul dia. Haa. Kasi mah. Aja. Wah bulan tasanya. Ya, warabu kan saya jumpa. Wah warabu. Ya warabu sih. Malam. Tidak kabar saya jorang. Ego akan dia. Ada gaya baru kan? Wah gerti bulan tasanya nanggal cuci jadi wujud sandi seberadi. Raju fina raju nagafat dan nagafat. Raju. Malah kamera yo tas mana kau? Number batu kamera tu betul betul cuma kan. Number batu. Malah number batu. Number batu saja. Apa nak kan? Orang kan durano kaya mi, kan kaya mat tu lola bi. Mari pergi ke sana. Kaya senang tu. Wasila durani dan number batu kamera tu tenar kamu. Barang mau wani nasi kau pada kau pada devisan apa kau ta? Asirat tilal devisan. Amma dulu sih mencuru. Semencuru. Barang mau nasi jarak ada kaya? Dua. Duranis. Osoni fi gartee ol baatee akkanatti haasoo naaseen dura akkanatti jiratee naaf isin himne akkana hojii amma iyyee beeksisaan sun kunoo manguddoon galchuu deemti boruu galchinaa jechuun jirani isaan kunoo haa galchanii maali toora isaanii ba'u inni galchinaa jechuun ani dhabuudha toora isaanii hayyee ugaa isin garte gaafa isin garte mee maal jedhan ani dhabu yoo barbaaddes saabummaa isaaniitti ni dhiifta ni dhiifta laa duraanuu si ol bee kana hunda dubbatee nuti qeessee ni dhiiftaa saabummaa isaaniittis kaa'amana galuu deemtee eega gurbaa isaanii galuu deemte ni dhiifta saabummaa isaaniis ni dhiifta maal ta'e kana mantana yoo isin sun galte akkam taata amma dubbate biyyeef gisee galtanii hayyee akkam taanaa walma akkam taaname gaafa isin mana gal nan galchu gaa karaas mana kiyyee qayyaradha hin qayyaradha maaltu qayyarata miti waan abrii kiyyaan malee deemta anni inni naan faru hin faru kaduu baannaan gaa eeganii fi waan inni siinjee narraa fudhatu waatte kara feenfeetu deemta rakkoon qabsu. Maaliif natti nimini miidiyaa torbaateen tajaajila dhiiftanii agarsiisanii galuu deemte kanaafuu anni hin deemu anni qayyarna mana qayyaran. Mana yoo qaaliin kiyya haa ta'u taate manni qayyaratu sun yoo itti qayyaran. Maal jecha? Ni aanara dubbii shubaan dhaqqabu tumaan dhaqqabu. Tumaan dhaqqabu. Uummaynaan akkana jee booda jechuun dhaqqabu asiin amma waan galuu deemtu yoo fedhe karaa kiyyaas qabdi. Karaa kiyyaas qabdi. Egaa fakkeenyaaf yoo ta'a akhiina magaa dhageenye madura. Akhirnya malah di situ. Para umumnya nak kat. Lalu mana lagi? Asmanu jalan tu tak berdua kan. Garu mau durani le wang gerti juru nak ini nak garu inte juru. Karena ramu ega gerti ol bate enggak gerti arah jin duran gerti dia me
sababa gartee beekaa barbaadne ol baate jechuudha waan kana hunda dubbate ammoo eegaa mana deebee waan akkanaatu jira jettee asumaanuu waan sanillee garuu arraa ilaan gaarraan tana kanarraa maali anilleen akkuma gartee dhageetti waan san gartuu mirkaneeffatuudha isiilleen gartee waan kana ni jiramoo hin jiru arraan tana wanneen anna gartee arra isirraa baasuu dhufe kan kabiraa waan biraa waa takka waan biraa qabadee hin dhufne wanni isiin gartee jechuudha eegee isiin gartee isaan kun gaafa isiin manatti gartee isiin illee waan jiru kana himuuf waan jiru haqa jiru beerisaan inni baafti atoo gaafa beerisaan sun baafte akkam jettu. Na dhageessa laa naamummaa si filma yoo na dhageesse mana nu qayyariis hin jeeba. Mana hin qayyaru na dhageeffadhu. Saabummaa isaaniitti dhiisii jeeba. Saabummaa isaaniitti dhiisi. Maaliif siyaaman eeggata hundee waan na siin jiru hundee siyaamaa siyaam. waan na siin jiru siin taatu jechuudha. Dalagataa dhummoo yaa dhumnu biitan. Yaa dhumne. Yaa dubbatan hunda ati. Carraaqqannee keessaa baala dhumnamu. Yaa goona dhum. Taatite ol baatee dubbe waan akkana haasofitee tu. Ani badu yaa godhu ayyaa deemtani sini. Wanni siyaamaniif yaa dhaaka ani badu yaa. Maaliif siyaaman? Maaliif siyaaman? Maaliif siyaaman ta'e? Ati ol baatee duraan maaliif waan san dubbate? Ammoo. Dubbadde gaani siin deemte maaliif deemtee isaaniif hin dubbadde? Dubbadde egaa. Egaa deemte mirga qabdi deemte hayaamtu jeega. Ati adoonii fi arraan tana lafaa haatee otoo si taate namni tokko baga seelaa jedhamte qilleen kan jiru taate akkamatti nama wajjin waan hin taane harka namatti dhooyta. Maaliif ni ilaa? Ani keessa amma. Ani egaa walii kanneen adda ani deemu abbaa kadhattu. Sitaatus ilmoo ta'ee guddifata fakkeenyaaf akka isiin hiikkattee fi akka isiin hundi taate sitti himte moo akkumatti lafaa qabu. Hiikkachuutu jirtu isiin. Afaaniin jechuun namni ni jiidha. Afaaniin akkami jaan? Maaliif jette afaan? Isiin Ararraatti. Ararraatti. Dura dursuu ati akka agartee aadaa yookaan islaamaa. Hiikkate isiin naan jire. Isiin hiikkadhe jechuudhaaf ni kan ni hiikama. Wajjin ta'e barsiifa akka siraa kan isa waraqaan fuudhee kas keessatti mana murtii wajjin ta'e. Duuba isii fuudhamoo isaa fuudha kaniif isiin hiikkadhe akkama jettu. Dhugaadha dhiirti takka. Hiikee isiin barbaadu yookaan arabeen yoo taate dhugaadha. Dhalaanii mirga qabare. Mirga qaba. Yoo inni kun hin ta'iniif yoo bultiin tun hin ta'iniif rooroo irra deemte. Deemee faskii fudhachuun waan jiraatire. Egaa. Dhageessa. Garuu immoo gaafa ati immoo bakki dha itti tun waasin naqanii jira. Waasin naqanii jira. Wanni naqamaatu jira. Waasi garsiisa naqanii jiran booti. Gaafa gartee Isin gartuu ati gaafa ala jee kuttee gartaayyee. Kutus tadiyyaatti dheedhe haa kutu. Gaafa gartee beeksisaan galtee waan kana gaafa neefi isiin galte garuu atis hoggosan gaafa gartee isaan manatti galan waamamuun hin oolamu. Yoo neefi gartee ani barbaadu chi dhaqu. Ani dhaqabu gaaraa hojiin dalagada mana arabaatiin deemee dalagadoo fedhe. Ayyoonichi addaan ichi dhaqurra. Mana arabaa duraan hin dalee irra lafaa qaatee daleeta. Ni dalagadee. Yoomiyaa naa dhufa fedhuwaan fedhe naa dhufa deemeetiin dalagada. Yoomiyaa sin gaafanneera. Dubbii akkanaan nuraalee. Addaan deemee dubbii hirkillee tumu. Dubbii hirkillee jechuudha guutuu. Hirkillee jechuudha. Biyya namaa keessaa jiraan. Afaan keetu irraa hin gaawwallaa hin dhageeffadhu. Ati afaan keetu irraa hin barree. Sababa kan keetiitiin namni illee na raabsu jira. Kanarraa immoo yoo ni fi gartee. Maaliif saa raabsan? Maaliif saa raabsan? Eega. Kanaan raabsanii ni garta garuu immoo ifumaa fi gartee nuti hamaa taane malee isaan galutti jiran nu dhageeffadhu. Feerisaa fi arafaatu galutti walitti galu jiran. Ammoo sumaatu yoo haamtu ta'a yookaan anumaatu hamtu ta'a na dhageeffadhu. Haa galanii jee baran. Galammaan haala baran. Duuba akka sana xixiqqaa eessi seenna. Ammoo intala murtiin kun hin barbaadu kanaan dubbisu. Dubbisu. Eega. Intala kanaan deemu jettee murtee duraan deemtee waan deebiteef hin barbaadu kanaan dubbisu. Maaf hin dubbisu? Isaan hundaa'u bakka isaan jiran harkaa isaanii barbaadu mana. Harkaa isaanii barbaadu. Hin barbaadu. Duuba nama akka loltuuf as hin finne afaan nagaatiin deebisa akkanaa deebitu. Nagoomaan si dubbisu jira bakka baasiin lola jira malee akkas gabbiin si dubbisu jira waan taate. Suigaa waan balaa si facaasanii jira. Balaa maal facaasan? Balaa si facaasan. Maal isaa amantii seenaa dhangate? Inti seenaa manguddummaadhaaf fuudhee asii manguddoon deemkillee biyyanaan hin nagahee ishee bare achirrattis. Manguddoo jira biyyataan. Manguddoo biyyataan hin fuudhee. Manguddoo asoo biyyataan jiraate isii kana hin galchitu haa. Isii kana hin galchitu. Adda baasan malee. Kagalchuu deemu kun eenyaamu? Adda baasan malee manguddoo naqaan jirtuu biyyataan. Akka taakaan jire siitu akka irra hin jirre malee manguddoon akkamitti hin jirre. Na dhageessa. Manguddoon jiraannaanu
galchuutti jira. Eenyu ka galchuu jiru sun? Manguddoo haqaa ta'uu Ilaalle. ati haqaa ta'uu beekte. Haqa taanaanu galchuu jirti. Manguddoon haqaa hin jirtu fuufin saddaqina. Manguddoon biitaa kaddaa baadha. Kijiba walitti kan nama subbitee nama galchi. Ashayin kaya kun na jibbisee jira mataalee na lakkoofsee jira na dhagee. Afaanuma tiyaasoitu naaf hin galle. Manguddoon biitaa sirriin jirtu hojibduudha. Siitu sirrii irree ilaami. Sirriin jirtu. Duuba waan inni asiin maaliif fudhatu? Taa'ee jiree taatee maali? Taatee jirti. Duuba ta'e manguddoon siin jiraan naannoo fuudhanii galchuu jiranii. Isiin moo maaliif galchanii dhala gurbaa kaskee birattee jirtu? Kaskee birattee jirti. Warra asii keessatti. Duuba ta'e galin jettee ol baatee ammas duuba arras ol baatee isaa mormu danda'a. Ajoo galteen ammaatu na galchee dantaasitti ifi bultii fi oofatti. Ifi bultii fi oofatti. Wanna hojii bultii. Kanaa jirutti. Gaafa immoo ishiin waan kana jettee galtee achitti dubbatte naafate akkasii wallamne beekatu. Wallamne. Jaartiin tokko walitti haadhu ni jirti. Haadha abbaa isaan dhalee dhiiftee intalti dhalaa takka dhala keessa jaarsasii alee walii galaan galuu dandeessi. Ammoo arraas buruus xiqqaattu. Ifi xiqqeessitan illee xiqqeessitan. Isiitu meemee bara waan hundaa isiin meemee. Isiin meemee gara galtee maatu na galchee keessumaan baay'ee dhimma isaaniiti. Akkaan seenuu barbaaddaa sana. Akkaan seenuu barbaaddaa. Ayyee akka seenuu barbaaduuti. Dhageessa. Awwannin asitti waame anguma kanaan si gaafatu barbaade waan biraallee si gaafatu barbaanne asumaanuu jaalattoota fi hordoftoota keenya dhageessan isillee waan jettu kanarraa immoo waan gartee dhugaadha manguddoon gartee hundee seenaa afaalleen asumaanaa fuudhanii jira dhageessan illee seerratti gartee wallamnee honne manguddichi sun garuu haqaa ta'uu fi kasirrii ta'uu anilleen jechuudha. Haasoo isaan na gaafatanillee hin deebinee fi dhiisee biraa deeme garuu immoo takkarra lama halellee deengaddallee jechuudha waa'uma gartee arafaatii fi feerusaa dubbatu tura ammoo har'aan tana kunoo manatti gartee galchaniiti jiranii kanarraa immoo isiin eega gartee manatti si galchaa jee manguddichillee gartee akkasitti kunoo gara mana isiitti galchuu deema asumaanoo gaa jaallatamtootaaf hordoftoota keenya waan gartee isaan irra gaanis gaafa isaan gartee viidiyoo akkuma isaan viidiyoo gadhiisanan isin gartee waraabnee isin gadhiisuu dandeenya. Kanarraa waan isin gartee gaafa mana isiitti galtellee waan isin dubbattu walumaanuu dhaga'uu teenya jeetiin abdii qabaan gama fayyaani. Kanarraa immoo inshaallah waan taafuu gaa mooyinaan kun akkuma gartee deengatta jettu har'allee jetti ilmi namaa tokko eeganii fi gartee dhugaadha gaafsan ol baatee jettee har'allee gartee akkas jettee sababa saniitiif anillee jechuudha arafaatillee komatu ture. Arafaan kun eegan komadhallee arras barus komiinsa hanga gartee feerisaa manatti galtee waan jiru guutuu jechuudha. Tana jettee addaan baaftee himtutti an komiinsaa hin dhiisu jechuudha. Walaa gartee abbaa fedhe waan taane komiinsaa hin dhiisu. Ammoo hanga gartee waan san argutti lafaa kee namni kun akkana abalu namaan jechuun dhorgaadhaan jaalan gama fayyaanii. Kanarraa immoo akkana jetteetu mooyinaanilleen arafaat gartee inni nama akkanaati jettee arabsullee turte akkuma gartan garuu nammoo ol bee arafeen kana jeellee jechuudha. Isallee garuu haa dubbaddu malee isa hin arrabsine gama fayyaan. Kana fakkaata. Hin arrabsine waan inni jee jiru maal boo sodaadha. Sodaadha. Sodaattee jirta hamaa taate boo. Eegaa namni kun. Maali sodaatu gurbaa? Gurbaa maal sodaata? Eegaa. Eegaa namni kun walitti galeega. Gurbaan ni qabaa maqaa kana ni qabaa. Sumaa jiniin maraataa ta'a. Ni qabaa. Ati maraattuudha. Maal jechuun jirti feerisaa? Maal jechuun jirti? Isii qofaan na quba qabaa ummaynaan qofaan na quba qabaa jechuutti hin jirtu. Itti maddee hin jiraa rakkooti jedhaa kaasee gubbatettee fiidiyoo isin gadi ibsaa kan garreen. Ati naguma asii mataa na dhukkubsita malee. Na dhageessa. Isaan duuba hunoo walii gallaanu manguddichaan waan isin galche jennaanu ayyamtee galchuu deemta. Ati duuba naga maraattu taatee sirraa ayyaa oolta. Yoo galtee bari siin beekun jee waliin beeku maal siin. Waliin beektanii? Ayyee. Waliin beeku. Tana rakkoon qaba waan gartee. Waliin beeku. Tana deemtee gartee hayyeettee duraan rooroo kanarra gahettee naafi isaallee waliin busheessitee kana deebitee galtee akka isin jiru. Busheessitee. Eega. Duraan maaliif afaan ka'ee qabattee hin taa'in? Ammoo. Arras borus kunoo yoonii fi gartee duraan waan kana hunda jettee cal jettee itti dhiiftee teessise. Maafi cal jee? Hin isin arrabsamtu. Ni isin xiqqaattu ati maraatti. Arallee uumaan dhageeni mee bargoo maal harkeetu waan dhageeni bitaan ni harkee taan ni dhageeni. Ayyeega kanarraa immoo dhageessa. Eeganii fi gartee akkuma jirtu kanaan itti fufu.
Akka jirtu haa tu. Akkuma amma jettu kan boruu sun gaafa isin manatti galte akkama jettammaa. Ani si bira maani godha. Waa'ee si barbaadu waa irraa dhiisanii taruu. Garuu deemtee akkasiin galuu deemtu garre. Ani ebar barbaadu jebar. Garuu akka yoo isin galuu deemu waa'ee si waraabuu baru. Waa'ee si waraabu isi miidiyaa irra salpheen baru isi maqaa maatii kaasaa hin taasise. Duuba waree uummata gartee asirratti kaasii arrabsaa jiru kanaan hoo maal jette duuba gosa. Hordoftoota wayyaaniin gaafa dhiifama. Dhiifama. Intala baraan haala cisiisee jedhu gaafata. Namni jallaan itti jallatee nama halataa nama naqaa jiru. Akkasii. Ati fumaafuu jalloodha malee isiin jalloo miti. Akkanumatti. Amantee jitaa boqotan. Kunimmoo. Duuba mee dhugaadha halee ka jettee yoo fayyisaan sun dhugumaan gartee asanuu daroorrifamtee kan jiraattu taate akkanatti roorrifame arabaata akkana roorriseettee maaliif isaan hin himin manguddichi san himaan himin akkana roorriseette. Waa hunda nima jettee fudhaate. Hayyee waa hunda nima jettee na dhageeffadhu gaafa gartee mana sitti galte waan jiru guutuu isheen ni himti ati gaafa sana isiseen. Maal himti isin? Isin maal himti? Waan ati amma dura arabeen akkanaa waan akkanaatti jechuu turte san. Isin himuun yoolti innoo gaafatu ni oola. Gaafa waa yaafii gaafata. Waa yaafii gaafata. Ayyeen gaafatuuti. Asuma dhiis. As booda arra booda waan takkaas waan biraan dubbatu. Isaan gooli galuu amma waa yaafii gaafatan maaltu adda facaasu. Arra booda waan biraatti isin dubbatu. Maaliif adda facaasu? Ni dubbadhaan akka galtutti ni dubbadhaan taasisu mokkana nama kaddaanii dhalaattanii fi namanii dhalaattanii fi qabinaa jiran abbaan kadhee. Ayyee. Asumaan dhugaa jaalatamtoota fi hordoftoota keenya arra gartee wanni qabannee gartee dhufne kana fakkaataa inshaallah hanga walitti deebinutti asumaan nagaan naaf turaa isin jaa warri gartee Oromoo taatanii amantaa adda addaa qabdanillee baga nagaa hannu isin jecha asumaan warreen gartee amantaa musliimaa qabdanillee asumaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isin jecha hanga gartee walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isin jaa arramu meenaan kun akkanatti lotti isinillee waan isin gartee booda deebisuu teessu walumaanuu dhageenyaa